akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa har'aa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Oromoon waan dhufaa jiru hundaaf uf qopheessuu qaba jedhame. Mootummaan federaalaa qaamolee deeggarsa namoomaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu gara Tigraayitti balaliinsa xiyyaaraa akka taasisaniif hayyamuu beeksise. Ajandaan Oromoo amma dantaa dhimma laga Abbayyaa osoo hin taane dantaa dhimma dhiiga Oromoota Oromiyaati jechuun beektonni dubbatanii. Oduu biyya alaatiin Iraan yuuraaniyeemii gabbate oomishuu eegaluun abdii marii niwukilaraa dukkaneesse. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Oromoo waan dhufaa jiru hundaa uf qopheessuu qaba jedhame. Hayyoonni seenaa biyyattii tana keessatti yeroo akka Oromootti cufannee mari'annu of duree biyyaa fi saba itti kenninu yeroo lubbuu irra jirru kanatti jedhan. Yeroon hariiroo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa jiru kennaa hin jebbine biroo waliin qabnu itti cimse hoggansa biyyaa bilchaataa itti dhiyeessinu irra jirra jechuun dubbatani. Hunda caalaa waa'ee sabaa fi biyyaa irratti paartileen siyaasaa Oromoo dirqama seenaa addatu nurra jira kan jiran hayyoonni kunneen kun paartileen Oromoo hundi ejjennoo waloo hirmaanne humna takka taane waan dhufaa jiru dura dhaabbachuu kallattii baraarsa sabaa fi biyyaaf saaquu nurraa eeggama jedhan. Itti dabaluunis saboota fi sablammoonni biyya tanaa hundi akkaataa mirga isaanii osoo hin sarbamin nagaa fi walqixxummaan itti jiraatan barbaadu jedhan. Ilaalcha kufee eekuu bitamtoota irratti yaabbatee warra olaantummaa ofii deebisuuf wixxifataa ture kufee jira jedhaniiru. Seenaa keessatti biyya tana akka biyyaatti baraaruun yookaan yoo malli biroo dhabame adda hiikkatuun dirqama ta'ee miidhaa guddaa odoo hin qaqqabsiisne gatii xiqqaa ta'een akka adeemsichi geggeeffamu gochuuf dirqamni guddaan saba guddicha jiddugala biyyatti argamu Oromoo irra kufa. Jaalannees jibbine yoo biyyi baraaramte dimokiraasiin haqaa fi bilisummaan dhugaa mirkanaa'ee ka fayyadamnu jechuun hayyoonni dubbatan. Kanaafuu qabatamaa jiru kana gadi fageennan hubanne hariiroo fi walta'ii keessoo kennaa cimsinee yaada furmaata biyyaa fi saba baraaruun as bahuu qabna jechuun hayyoonni dubbatan. Dabalataan mooraa siyaasaa Oromoo amma dafee walii mohamuu qaba jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Dogongora darbirraas baratuu qabna kan jedhan xiinxaltoonni keessumaa warri mootummaa garaa bal'achuu fi mooraa Oromoo keessatti araaramaa fi tokkummaa buusuuf halkanii guyyaa hojjechuu malee waan mooraa kana daran diigurraa of qusatuun yeroo itti qabdan amma jechuun dhaamaniiru. Mootummaan federaalaa qaamoleen deeggarsa namoomaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu gara Tigraayitti balaliinsa xiyyaaraa akka taasisaniif hayyamuu beeksise. Qindeessaan ragaa yeroo tasaa Itoophiyaa tooras tiwutara isaa irratti akka himetti mootummaan federaalaa adoolessa 5 irraa kaasee balalii deeggarsa namoomaaf gara naannichaatti taasifamuuf hayyama kennu beeksiseera. Haa ta'u malee hayyamni mootummaan kenne kun balaliinsa idil addunyaa kallattiin gara Tigraayitti taasifamuu haa ta'u yookaan buufataalee xiyyaaraa naannolee biyyattii biraa irraa gara Tigraayitti taasifamaniif haa ta'u ifatti wanti jedhame hin jiru. Mootummaan federaalaa labsii dhukaasa dhaabuu addatti qofaasaa labsuu hordofee humnoota TPLF dilbata darbee dhukaasa wal fakkaatu taasisuuf haaldureewwan qabxii 7 qabu mootummaa federaalaatiif dhiyeessuu isaanii ni yaadatama. Haaldureewwan kanneen keessaayis haalduree malee balaliinsawwan idil addunyaa kallattiidhaan buufataalee xiyyaaraa Tigraayitti argamanitti akka taasifamuuf hayyamuu kan jiru kaa'ameera. Waraana humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti uumameen naannichatti namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman deeggarsa namoomaa hatattamaan akka barbaachisu biyyoonni lixaa fi dhaabbileen gargaarsa beeksisaa turani. Dhaabbileen gargaarsas namoota deeggarsa barbaachisu bira ga'uuf sochiin isaanii osoo hin daangeffamne akka socho'aniif gaafataa turan. Odeeffannoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii torban darbe keessa baasen naannoo Tigraay ammaan kanatti namoonni 400,000 ta'an haala beela cimaa jedhamu keessa jiraachuu himuun akeekkachiisee ture. Ajandaan Oromoo amma dantaa dhimma laga Abbayyaa osoo hin taane dantaa dhimma dhiiga Oromoota Oromiyaatti jechuun beektonni dubbatan. Hayyoonni fi beekan qabnu dhuunfaanis ta'ee gamtaan wanni kun osoo sadarkaa kana irra hin ga'in keessoo fi alarraa furmaata waaraa kaa'aa tura jedhan. Qaamni nu dhaga'u garuu hin turre kan jedhan beektonni kunneen amma wanti hundi biyya kanatti barfataa jira. Ajandaa dhimmoota siyaasaa keessatti argamu hawaasaaf haamilee hin qabnu jechuun dubbatan. Sababaan ammoo mirgoota dimokiraasiin osoo hin taane nuti ofiifuu qe'ee keenya irratti jiraachuuf mirga akka namaatti uumaman Rabbi nu kenneeyyuu mulqabnee jirra jedhan. Haala akka Oromootti mul'atanii dubbachuun yakka ta'e keessatti waa'ee dhimma laga Abbayyaa haasawuun nurraa hin eegamu jechuun dhaaman. Itti dabaluunis nuti amma mootummaa kanarraa wanti eegganus wanti gaafannus waa'ee lagaa osoo hin taane waa'ee lafaa fi lafee biyya keenyati jechuun
dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin Iraan yuuraaniyeemii gabbate oomishuu eegaluun abdii marii niwukilaraa dukkaneesse. Iraan yuuraaniyeemii gabbate kan meeshaa waraanaa niwukilaraa oomishuu isii dandeessisu oomishuu eegalte jedhe qaamni UN dhimma niwukilaraa hordofu. Ameerikaan gama isiitiin tarkaanfii of duuba deebi'utti jette. Amma Ameerikaa fi Awurooppaan waliigalticha hojiitti akka deebi'u mariitti jiru. Marii waliigaltee hojiitti deebisuuf godhamaa jiru kun eegalee ebla keessa yoo ta'u waxabajjii 20 Viyeenatti itti fufe. Marii itti aanuuf yeroon hin qabamne jedhameera. Pirezidaant Joo Baayiden qoqqobbii Tiraampii Iraan irra kaa'an hin kaafne. Pirezidaantii Iraan ta'uun kan filataman Ibraahim Raayisiin akka waliigalticha akka deebi'u Ameerikaan qoqqobbii akka kaaftu fedhu. Ameerikaanis tarkaanfii yuuraaniyeemii gabbate oomishuu eegaluu Iraan gara waliigaltee adda citeetti deebi'uun barbaachisaa ta'uu himte. Garuu mariif guyyaa hin qabanne jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.